Abdul Jabbar akkamiin yaadatama waan jedhu irratti guyyoo waariyoo waan qindeesse qaba. Isaanii si hidhuu hojii godhatan nu immoo falmine si baasuun dirqama kennan sodaatiin manidha Itoophiyaa seenuu falkan tokko naafan ayyuun seera tokko akkan jechuun na jajjabeesse. Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa jedhama. Gamees ganna 40maati. Miseensi garee abukaattoo dhamtoo siyaasa Oromooti. Barattoota qaroo Oromoo muraasa yuunivarsiitiin Finfinnee oomishte keessaa dure ta'uusa warri waliin baratan hundarra gabaa. Abba seerama murtii waliigala Oromiyaa irraan abukaattoo dhamtoo siyaasa Oromoo falma mirga namoomaatiif barsiisa seera qofa don taane laafaqitti dabcufa dhaddacha dhaabbachuun nama qaafalma turta'uusa tokko ragaana nooma. Waayya abukaattoo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mahammad, Lidatu Ayyaaloo, Hamza Boorana, Dajane Xaafaatii bidhamtoo siyaasaa hedduu qofa son taane namni Theater of Lie yookaan galma soba dhaabbachuun na dabalatee gaazexeessitoota dubbilis baasaa Bahiree Abdul Jabbaar Gammadaa yookaan Jaba Hussein irra dubbachuu jeera. Akka inni lakkoofsa warri Itoophiyaa bar 1972 Abba isaa Hussein Gammadaatiif haadhi isaa Shashaggur irra godin Baaliyaan agarfaa gan habbeennu dhalaate. Yuunivarsiitii Finfinnee seenee qabxii guddoo budduusuun digirii jalqabaa maarraati. Abba seera ta'uun godin Hararge Baalee tajaajilee jira. Sadaas barkum lamaaf tokko hanga dooles barkum lamaaf afuriitti Inistituutii Leenjii Qaamolee Haqaatiif qorannoo seera Oromiyaatti ogeeyyii leenjisuu seenaan jireenya isa balbaloomsa. Abukaattoof gorsa seera ta'uu manneen murtii Itoophiyaa kan ni fuul hin beekne hin jedhu ogeeyyiin seera kas waliin hojjechaa turan. Barhama hamaatti irree qabakkum jedhanii nagayi 11 galgal roobii oduun akkan jedhu fuul miidiyaa hawaasa weeraarti. Ogeessi seeraatiif abukaattoon Abdul Jabbaar Hussein galgal kan magaala Daammaa keessa kufe argame. Duutii dhagaamuun dura sa'aatii muraasaa fuul Facebook irratti odeeffannoo qoodaa katur. Mucaan Baalee Abdul Jabbaar Hussein du'aan mo'ata. Hacaaluun jedhame waggaa tokkoon booda qe'een Oromoo ammallee gaddaa weeraramte. Reeffi hospitaal Rift Vaalii Adaammaa jirurra gar Finfinnee geeffamuun qorannoo reeffa yookaan post mortal godhamte Adaammaa deebisuun kaleessa gahi 12/2021 awwaalan. Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa yookaan Maqaariyyaa Jabo jedhamuun ka beekamu wareegamtoota qaalii Oromoo sabni Oromoo yeroo ammaa dhabuun qabu jechuun waliigalam keessa nam qaraati. Duusa kanallee hordofee namoonni bebeekamoo fuulli miidiyaa hawaasa gadditti dhagaam ibsachaa jiru. Paartiilee siyaasa Oromoo keessa addi bilisummaa Oromoo Abaa of Koongireesiin Federaalistii Oromoo kaafaa'uun akkan jedhan. Obbo Abdul Jabbaar Hussein du'aan boqochuu isa yeroo dhageen gaddi guddaan nu dhagaam jedha addi bilisummaa Oromoo yookaan Abaa'oon namni seera kun bilisummaa uummata Oromootiif kabaji mirga dhala namaa jaan argu baatullee haayoo fakeehin numri guutuutti dadhabfirii argate Oromoo mirgisa kabajuuf seerri dabaka qajeelcha shakkii tokkollee hin qabnu jedhe. Obbo Abdul Jabbaar Hussein abukaattoo taanii dhaabbachuu qofa son taane kabachiisuu olaantummaa seera keessa shormata isaanii taphataa turan ka jedhe dhaabbati Jawaar Mahammad faan kaafaa'oon lubbuun nam kana darbuun gaddi guddaan dhagaame ibsachaa maatii firaaf firoottan isaa akkasuma hawaasa Oromoo beekaaf qaroo kan dhabeef obsaaf jajjabina winaa jedhe. Jaarmiyaan Oromoo kun lamaanuu garuu akkaataa duusaatiif maaliin akka lubbuun isa dabarte beeku baannullee ibsi barbaanni jechuun ibsi gadda kan muummefaad. Dunam kanaatiin wal qabatam waan hedduu jedhamu jira. Doorsisi tokko sababa hojii isaatiin dhaqqabaa turu qabnu warri jedhulleen kanooma. Warri reeffi dhiqan immoo harka namaatiin ijjeefamu sakalees raga ba'an. Miidiyaan Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan OMN hangoduun tunqindooftu sabab duusa ilaalchise wanni qulqulleeffatin jirtu. Garuu sabab ilaalchi siyaasaatiin Itoophiyaa keessatti hayyuu beekaaf beektoota hedduu dabalatee namoota hedduun nyaatamurra kan ka'an lubbuun lammiilee tokkolleen akka nageen hin qabne tumaman. Nu warri ganaaza isaa reeffa isaa duubarra dhugeedhaan dhiqee agarre. Oduudhuma wal qabateen waldaan ogeeyyii seeraa Oromoo idil addunyaa ajjeechaa abukaatoo fi ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein irratti raawwatame balaaleffatee jira. Abdul Jabbaar Hussein goota nama sodaa hin qabne ofiif osoo hin taane dhugaa fi mirgoota ilmaan namaa fi nama jiraatee darbee jechuun leellisee jira. Waldaan kun Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa fi Hamza Booranaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa hedduu fi abukaatummaan falmaa fi kan jiru Abdul Jabbaar Ji'oota duraa nama siyaasaa beekamaa biyyattii kan ta'e obbo Lidatu Ayyaaloo falmee hidhaa baasuusaa yaadachiise. Ajjeechaan Abdul Jabbaar irratti raawwate rifaasisaa fi gadda onnee nama cabsuu kan jedhu waldaan ogeeyyii seeraa Oromoo namni jabaan kun haadha warraa fi mucayyoosaa jaallatu biraa dhugaaf jecha nama wareegamedha jedhe.
Abdul Jabbar miseensota waldaa keenya baay'ee fi hiriyaa ture kan jedhu waldichi Inistituutii leenjii qaamolee haqaa Oromiyaa leenjisuun kumaatamaa gahoomseera jedhama. Nama sodaa malee seerota dhimmoota yakkaa fi mirgoota siivilii haaromsuu keessatti gumaacha olaanaa bahatee fi abbaa seeraa mana murtii waliigalaa cimaallee akka tures eeree jira. Waldaan ogeeyyii seeraa Oromoo idil addunyaa gaddaa itti dhagahame ibsaa maatii firoottanii fi waayillan isaaf jajjabina hawweera. Gumaachi inni kabajaa mirgoota namaa fi bilisummaa saba isaatii fi godhe dhalootaaf dammaqina guddaa fi kan hin dagatamne ta'us ibsee jira. Sirni biltsiginnaa abdii kutannaa keessaa waan seeneef uummanni Oromoo nageenya qabsaa'ota isaa sirnicha jalatti ugguramanii jiranii itti dhiyeenyaan hordofuu qabaa jedhame. Maddeen odeeffannoo keessoo mootummicharraa OMN argate akka ibsutti sirni mootummaa biltsiginnaa abdii kutannaa jabaa keessa galee jira. Sababa abdii kutannaa keessa galee fi sirnichi diigamaa jiraachuun wal qabate nageenya qabsaa'ota Oromoo jajjaboo balaarra buusuuf socho'aa jira jedha maddi odeeffannoo keessoo mootummaati OMN qaqqabe kun. Ajjeechaan qabsaa'aa Oromoo abukaatoo fi ogeessaa seeraa gameessa Abdul Jabbaar Hussein irratti raawwatame shiraa sirnaa